Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Abduu himitu har'as viidiyoo haaraatiin walitti deemneeti jira. Viidiyoon keenya guyyaa irraa akkaataa Instagram irraa suuraawwanii fi viidiyoowwan garaagaraa itti buufattan kan isinitti agarsiisudha. Namootni chaanaala kootiif haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kootii akka taatan gamanumaan isin yaadachiisa. Jalqaba irratti Instagram irraa suuraawwanii fi viidiyoowwan garaagaraa buufachuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Innis Vaadmeetidha. Appilikeeshinicha kan Telegram chaanaala koo keessaas argachuu dandeessu. Akkasuma Chrome irrattis yoo search gootan ni argattu. Ittaan sudhaanis YouTube channel koo keessa description keessa isiniif kaa'ee jechaadha. Application kana karaa salphaadhaan karaalee kanneen irraa buufachuu ni dandeessu. Instagram irraa suuraawwanii fi viidiyoowwan garaagaraa buufachuudhaaf jalqaba irratti gara aappii Instagram keessanii dhaqxu. Ittaan sudhaan erga garanti isin geesse suuraawwan barbaadan buufachuudhaaf gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan iddoo tuqaa sadii kanarra tuqxu jechaadha. Ittaansitanii iddoo share jedhamu kanarra tuqxu. Ergasii booda Vaadmeet yoo bilbila keessanirraa qabaattan bifa kanaan isin dhufa. Yoo hin qabaatin immoo isinii ba'uu hin danda'u. Yoo qabaattan bifa kanaan salphumatti isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Yoo hin dhufne illee akkana sarkifachuudhaan akkanuma sarkisuudhaan iddoo more jettu tanarra tuqxan isiniif ni ba'a jechuudha. Kun akkuma argitan iddoo kanatti naaf ba'ee jira. Ergasii booda Vaadmeet ka jedhu kanarratti okay jettu jechuudha. Ergasii booda bifa kanaan isin dhufaa jechuudha. Isin gara gadii kanatti bu'uudhaan iddoo download jettu tanarra tuquudhaan gara afuufootti dabartu. Iddoo kanatti immoo okay jettu. Ittaansitanii gara gubbaa kanatti ol ba'uudhaan iddoo xiyyaa kanarra tuqxu jechuudha. Akkuma argitan suuraan nuti buufachuu yaalle sun karaa kanaan nu bu'eeti jira jechaadha. Ammas kan viidiyoodhaa isinitti agarsiisa. Viidiyoos buufachuudhaaf akkuma duraasan gara aappii Instagram keessanii dhaqxu. Ittaan sudhaan viidiyoo as keessaa buufachuu barbaadan ni soqxu jechaadha. Anama fakkeenyaaf viidiyoo kana buusee isinitti agarsiisu. Viidiyoos buufachuudhaaf akkuma duraasan iddoo tuqaa sadii kanarra tuqxu jechaadha. Ergasii booda iddoo share jettu kanarra tuqxu. Ittaan sudhaan Vaadmeetiin irratti okay jettu jechaadha. Ittaansitanii ammas akkuma duraasan iddoo download jettu tanarra tuqxu jechaadha. Ammas gara olii kanatti ol ba'uudhaan iddoo xiyyaa kanarra tuqxu. Akkuma argitan kana viidiyoon nuti buufachuuf yaalle karaa salphaa ta'een nuuf bu'eeti jira jechaadha. Bifa kanaan buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kanaan alattis karaaleen ittiin buufatan hedduutu jira. Isas viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii fi namoota biraa akka ga'u taasisaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii isin haa ta'u. Nagayaatti.